beektaa bare haati mana heetii garaasii qabdi ulfa garaasii qabdi. Najis wallah Facebook irratti ana yaa fadhu cu takka yaa fadhu siin jedhu cu Pagadumte arako warra kaisin kesume sana bira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaa keessan fayyaadhaa jirru immoo har'allee qophii adda takkaan isinii qabadhee dhufee akkasumatti egaa warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isin jaa. Akkasumatti warreen maatii keenya taatan viidiyoo tana like godhaa chaanala yoo iddoo qabbanaa'e daawwadhaan isin jaa. Akkasumatti qarraan tana maal qabattee hojjechuun keessan hin oolu har'aan tana wanneen isiniif qabadhe dhufe shamarran keenya miidhamaa jiran jechuudha biyya arabaa keessatti. Maaliif dhiirti keenya biliis akkasumaan dhaamsa isinii dhaama shamarree keenya hin miidhina. Maaliif shamarran keenya yoonii haadha manaa yoo godhattan shamarran keenyas abbaa manaa adda laadhaa jechuun jee namni kun wal keessa irraa jechuudha. Oromoo deemtuun akkuma beektan wal keessa irraa jallataa jira hawni duraa jechuudha. Maaliif yoo jettanii irra guddinaan kan miidhamaa jiru dubartoota dhiirti jechuudha fuutee itti taphatu jirti jechuudha biyya uummata kana keessatti. Waa hedduu deemu jira. Shamarran keenya illee jaarsa keessan takka heerumtee bultii goote taanan maal muudanii qalbii takkaa yoo taayyoo jaarsa wajji janaa fi wal shakkuudha fi kana dhiisadhaan isin jaa. Wallaa dheengadda miijoo takka as biyya marabaa ta'an keessatti jaarsi akkanatti himu jiru. Maal dalagaa irraa buutaa jira. Garuu gaan beenne ishiin illee gaajaasaa habiraatii yeroo buuti yeroo nama biraatii jaamtee habiraatii buuti wallaahi shamarran keenya illee shamarran nagaatis ni jira. Amala bitaati illee ni jira jechuudha. Maaliif shamarran keenya hedduu tokko waan isin irraa fakkaanne hin dalaginaadha. Abbaa manaa keessan jabeeffadhaadha wajjin jiraadha isin jaa. Wallaahi viidiyoo takka argeetiin hedduu tokko nama arte akkanatti himaa jechuudha. Mee gamanamaanoo haala viidiyoo sanaa wajjin haa dabarru. Timee jiraan. Dhageettami? Yalla. Birrillee muqaddamaa fuudhi. Yoo birrii fitin safarak natti hin kalaayin sitti mee jira. Deemi yalla deemi. Deemi natti dawwala deemi dinqati deemi. Hin waama deemi. Yoo birrii fitin safara natti hin dhalaanii jaan. Inni hoo birrii fuudhe moo birrii ishiin dileedu san ni fuudhe moo haadha manaa gootuudhaaf wajjin jiraatee irraa horuudhaaf fuudhe. Dhiirti keenya illee takka ta'a dubartii maallaqa ishiin dileedu jecha fuutullee ni jirti. Akkasumatti shamarran keenyas ta'a achi dhaabbatullee ni jirtu jechuudha. Maaliif kana hundaa'u numaa qabaa jechuudha. Oromoo keenya wanni biyya namaa kan dhufneef dalagannee nagaan haala biyyattii galuufi malee akka keessatti wal miidhanii wal jallamanii haala kanaa warratti dalaguun wallaahi hedduu tokko waan nama ajaa'ibsiiftu. Wanni kanaa waan nurraa hin malu. Gamanamaanuu biliis waan akkanaan dhaabadhan isin jaa. Najisa. Dalagaa deddeebitamee torbanumaan ijaazaa jettamu qabaratte. Maali bootuni argitaniiti wallahi irratti fuudhaa oolite. Jammaan jalaalitti habadduuti. Najisa. Yoo hin dalageettanaa yookiin wallahi irratti fuudhaa. Jalaalitti najisa. Qalbi. Wallahi si cabsa taa'e.
لا كاجر الدقيقة انجر وانا كاجر انجر والله كنت دي بس والله نجس إن باتمو Ay no akkanatuma garuu dubartii akkatti midhu wallahi hedduu nama mararti kan ishiin akkatti abbaa marra hayyaatun itti deebisee akkatti humaachu wayiteenyitu wallahi anumaa dhibde nagamuunti haa ta'u wallahi تاي قد دي بقرا تاي دي نجس والله فيسبوك ربي انا يا فدوچو يا فدوچو يا فدوچو تكا تكا يا فدو سنجروچو ما تربان ما جازا ديم تاتي قالوا لي جي سديد جي افريت رفتي انا نمبا بري فيده اتمكوبيتش تربان ديم نجس jara keenya huccuu afa dhumaatu fidee subhanallah yoon jaartii isaa yoo baalagummaa daleedde yoon isaa achitti haraam daleedde maalifi sarrabbiinuu irraa gaafatan taani ammoo yoo badii ishii isirratti arge yoo manuma qabeetu tumee yoo ishiin siraa dudde gallakkisuudha yookaan yoo ishii badii daleeddu yookaan ishii isaa akka itti bakka biratti buutee dalagarraa deebitu yoo haa argu yookaan haadha gootaate yoo shakkisan garaa haasaa qabaatillee ishii sanii umarraa baasuudha malee tumminsa haa tumu kaameraa maal godhu irraa marame akkam godhu deema huccuurraa fudhuu jeeni biza huccuurraa yaasee booda kaameraa irraa mare gallakkisa jechuudha. Meemma isaan lameen kun ganaa walitti deemanii wajjin jiraatanii subhaanallah. ሲጫጫብስ badhee kanatti hin deebiin yoo birrii fidin birrii ergi hafi doomin dhufiniiti maali bootu na jirni edaa kana hojiin kee kana irra ture waggaa 8 mulu duriyeen sirraa nyaataa turte albaati hin bootte waan mukna maratti maal ufte yaa jara keenya wallaa zamana bitee asirra birrii fidii tuma achirraan dhufni jaan bakka dalagaati haa ishiin bakka dalagaa hin dalagiin birrii itti argiti inni jechuudha birrii ibsanii deema jechuudha wallaa fijoon tun ishiin dheertuudha ni qaanfadde halaas hin baafne huccuu hundira yaaset jechuudha qullaa deemjee kattuma mana haasaa qaama qullaa jechuudha fiidoo irraa maratan fiidoo mara akkanatti humaa jechuudha tira kana hunda maaltu fidiyoo wanni kanaa waan rabbi biratti illee dhogodhaati maaliif yoo isiin haraam dalayduu halaas miqaasaa irraa xallaqeetuma gadi lakkisuu fiidoo irraa maree akkanattum wallaahi dhiirti teenya nu dhiirti teenya dilana hunda kana garaa jabaatti bilis dubartiin malee obboleettiteeti namni obboleettii qabu namni obboleettii dhaawwachuu dhalatee obboleettii qabu yoo gocha kanaa kana obboleettii sarara dalagan ni fadhaanni hin fadhu namni utuu hameen dhaabbootee bada hin jiru akkasumas gadoo qabee laaluu qabaachuudha yoo ishiin badii dalaydee firraa ari'uudha yoo isaan taane malee haala kanaan fiidoo irraa maraa yoo bakka dalagaatti hin dhufinii maallaqa fijiituma deebiyyaan akkasuma jechuurraa yaase miskiina wallahi waan akkanaan hedduudha kan deemu jirtu jechuudha biyya ormaa kana keessatti kan kaameraadhaan irraa waraabee gallakkise kana badaan takkanaati dubartiin haala teenya obboleettii teenya waa hunda keenya jechuudha dubartiin miidhaan siin jaa takkanaati egaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa tana fakkaatti amma qophii biraatiin walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.